Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube Abdul App. Settingii Zoomii kan namni baay'een itti rakkataa jiru tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Namoonni baay'een Zoomii banachuuf ni rakkatu. Akkaataa Zoomii itti banatan duraan barsiiseen jira. Garuu viidiyoo har'aa irratti kan nuti ilaallu sagalee yeroo baay'ee nama baay'ee rakkisa. Akkasuma settingii tokko tokkos godhee ilaalla. Warra Zoomii barachuu barbaadaniif YouTube dhumarra seentanii akkaataa Zoomii itti banatan yoo jettanii sarchii gootan jalqaba irratti viidiyoon kiyya isiniif dhufa. Viidiyoon duraan dalagee jiru akkaataa Zoomii itti banatan ka jedhu kana daawwattanii Zoomii mataa keessanii banachuu dandeessu. Har'a garuu kan nuti waliin ilaallu settingii tokko lama kan sirriitti namni hundi sirreeffachuu qabu waliin ilaalla. Yeroo linkiin Zoomii isiniif ergame linkii sanarra tuuxanii Zoomii irra deemtan osoo Zoomii hin banatin Zoomii join gochuudhaan irratti barumsa hordofuu dandeessu. Kana jechuun sagalee isin dhageessisuu dida kan namaa isinitti dhagahamu keessan namatti hin dhagahamu. Sana akkamiin sirreessina? Yeroo linkii qabatanii deemtan haara kanaan maqaa keessan barreessaa isiniin jedha. Salphatti sagalee san sirreessuu dandeessu. Kanaafuu maqaa barreeffattu jechuudha. Yeroo akkuma Zoomii irra seentanii maqaa isiniin jedha maqaa katabattu. Maqaa katabattanii OK gochuudhaan gara fuula duraa deemtu. Haala kanaan please allow Zoom access permission nuun jedha. Permissioniin kun maal inni? Tokkoffaa sagalee eeyyama kennuu qabdu, kaameraa eeyyama kennuu qabdu, storage eeyyama kennuu qabdu waan ta'eef gootiit ka jedhu kana tugnaa jechuudha. Nama baay'eetu sagalee irratti rakkataa jira. Gootiit ka jedhu kana tugnaa jechuudha. Zoomii dhuma qofa gadi buufachuudhaan Zoomii linkii yeroo ergame hordofuu dandeessu waan ta'eef osoo akkaawuntiin banatin. Sanaan booda haala kanaan isiniif baasa. While using the app ka jedhu ka jalqabaa filattu jechuudha. Allow Zoom to take a picture and record of video jedha. Sana while using the app ka jedhu filachuudhaan asirratti OK goone video keessan ni balleessitu. Asumarraa mallattoo kaameraa kana tuquudhaan ofii gootu. Sanaan booda yeroo maraa kan isinitti agarsiifne video keessan akka hin badne sagalee qofaan seenuu yoo barbaadan kana ofii gootu. Kana erga ofii goone kaane ammallee sagalee eeyyama kennuun dirqama waan ta'eef sanaan sagalee namaas keessa isinitti dhagahamu keessanis namatti dhagahamu waan ta'eef keessan immoo waliin ilaala join ka jedhu kana tuqannaa jechuudha. Linkii irra tuqnee dhufnee maqaa barreeffannee eeyyama kennine join ka jedhu kana tuqanna. Joinii kana yeroo tuqne gara Zoomii isin seensisa ammallee irra deebi'ee viidiyoo keessan banuun isaa ni mala. Sanas akkamitti akka viidiyoo cufnu sagaleen keenya akka namatti dhagahamu kan namaas akka nutti dhagahamu akkamitti goona isa jedhu immoo as keessatti sirreessinaa jechuudha. Erga Zoomii keessa seentanii kaatanii mallattooleen jala kanaa ol ba'anii jiran mallattoon viidiyoo mallattoon adda addaa jala kanaa ol ba'an yeroo tokko tokko gad deebi'u sana lafuma gurraacha kana irra tuquudhaan bakkuma profaayilii keessanii lafa kana gurraacha kanarra yeroo tuutan ol isiniif ba'u mallattoon sun ni jalqabaa. Yoo viidiyoo keessan cufachuu barbaadan stop viidiyoo ka jedhu mallattoo lammaffaa tuquudhaan stop viidiyoo goone viidiyoo keenya cufannaa jechuudha. Mallattooleen kun yoo gad deebi'an lafuma gurraacha irra tuuyitu yeroo isin lafa gurraacha kanarra tuuyitan mallattoon sun ol isiniif bahu jechuudha. Mallattoo stop viidiyoo kan lammaffaa tuuyne viidiyoo ofirraa dhaabna amma viidiyoon dhaabatee jira. Garuu sagaleen keenya haga ammaatti namatti hin dhagahamu nama Zoomii keessa jirutti hin dhagahamu kan nama Zoomii keessa jirus isinitti hin dhagahamu. Kanaafuu mallattoo jalqabarra jirtu join audio ka jettu jirti. Join audio jettee mallattoo earphone ofirraa qabdi xiyya earphone wayitiin ofirraa qabdi mallattoo sanarra tuqane yoo si gad deebite lafuma gurraacha duwwaara tuqina olluuf baha join audio ka jedhu sana irra tuqnaa jechuudha. Join audio irra erga tuqitanii kaatanii wifi or cellular data isiniin jira wifi or cellular data ka jedhu kanarra tuqxu jechuudha. Yeroo isin isa tuqitan haala kanaan eeyyama isin gaafata. Allow Zoom to record audio jedha while using the app ka jedhurra tuqnaa ka jalqabaa filannaa jechuudha while using the app. Sanaan booda eeyyama notification isin gaafata allow yeroo lama isin gaafachuu isaanii mala allow yeroo lama gootu jechuudha. Yeroo isin kana gootan kallattiidhumaan sagaleen keessan ni banama. Namni Zoomii keessa jiru sagalee keessan ni dhagaa isinis sagalee san ni dhageessu. Yoo cufachuu barbaaddan irra tuquudhaan mute gootu jechuudha. Yoo cufamee jiraate sarara diimaa tokko fidee irra kaa yeroo barbaaddan kanaan booda ni cuftu. Yoo cuftanii teessanis namni waan namni dubbataa jiru sana salphaadhumatti sirriitti sagaleen nama sanaa isinitti dhagahamee hordofuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan hin sirreessine taanaan garuu sagaleen nama achi keessa jiru isinitti hin dhagahamu isinis naman dhageessanii jechuudha. Partisipaantii namoota achi keessa jiru ilaaluu barbaadnaan partisipaantii ka jedhu irra tuquudhumaan salphaatti namoota as keessa jiru ilaaluu dandeessu. Mallattoolee adda addaa jala kana jiru chaatii gochuu barbaadnaan barreeffamaan dubbachuu barbaadnaan akkasuma iskiriinii keessa sheerii waan adda addaa gochuu barbaadnaan sheer jedhee jira. Dabalataanis seetingiileen adda addaa ni jiru. Har'aaf garuu kan nuti waliin ilaaluuf viidiyoo kana isinii qabadhee dhufe inni guddaan sagalee san bannee
haala kamiin akka sagaleen zoomii keessatti sirraahuu danda'u yeroo barbaadan ni cufattu sanaan booda haala kana erga sirreessitanii booda yeroo barbaadan banattanii dubbachuu dandeessu jechuudha. Osoodhuma akkaawuntii zoomii hin banatin akkuma zoomii gadi buufattanii steepii kana hordofuudhaan salphaatti sirreeffachuu dandeessu. Yeroo keessaa ba'uu barbaadan gubbaarraa live ka jedhu ni jira. Live meeting isiniin jedha ammallee santuquudhumaan salphaatti zoomii keessaa baatu. Zoomiin keessan osoo akkaawuntii hin banatin salphaadhumatti sagalee nama achi keessaa dubbataa jiru caqasuu ni dandeessu. Jarris yeroo barbaadan yeroo dubbachuu barbaadanis keessan banattanii ittiin dubbachuu dandeessu jechuudha. Steepiin isaa baay'ee salphaadha. Itti fayyadamaa isiniin jecha obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.